milkaa'ina yoo feete jireenya keessatti bakka guddaa takka ga'uu yoo barbaadde qabxii shanan ammaan tana isiniif himuu deemu qaceellotti dhaggeeffadha ittis dalagaa yoo karoorri kee bakka fagoo milkii gaarii gubbaa ga'uu feete successful ta'uudhaaf steppii shanan kana si barbaachisa jireenya keessatti steppii takkaffaa decide murteeffadhu maal ta'uu feeta eessa dhaqqabuu feeta eenyu ta'uu feeta jireenya keessatti decide murteeffadhu qabxii takkaffaa qabxii lammaffaa plan karoorfadhu karoora baafadhu tokkoffarratti decide goote murteeffatte maal ta'uu akka feetu eessa dhaqqabuu akka feetu murteeffattee jirta talammadaa plaana godhi karoora baafadhu as dhaqqabuuf decide waan gosan gubbaa dhaqqabuuf maali sagantaan barbaachisu plaana godhuu qabdaa jechuudha qabxii sadaffaa beginning jalqabuu jechuudha wanta akka karoorfattee plaanatti baastee yoo hin jalqabne lafatti hafta khasaartee jechuudha akka hin khasaartee lafatti nafne jalqabuun dirqama jechuudha qabxii afraffaa progress jijjiirama agarsiisaa deemuu guyyirraa guyyatti jijjiirama agarsiisaa deemuu murteeffattee jirta karoora baafattee jirta jalqabdee jirta afraffarratti progress yookaan jijjiirama agarsiisaa deemuu qabxiin shanaffaan achieve waan eegalte waan karoora baafatteef san waan jalqabde san waan fiinxaan bahu tattaaffii godhu san keessatti qabxiin shanaffaan maali fiinxaan bahu jalqabde karoorfatte kaayatte osoo fiinxaan hin baane irraa hin bahin jireenya kee fooyyeessuuf qabxii shanan kana ammaa asirraan isinii deebi'a qaccelloo qayyabadhaa decide takkaffaa planning lammaffaa sadaffaa beginning jalqabuu afraffaa progress jijjiirama agarsiisuu shanaffaa achieve fiinxaan bahu qabxii shanan kana qacellotti yoo itti dalaydan wama feetaniin milkaa'ina irra geestan you will be successful waan feetiyan arraaf kanaan qaba galatooma